ani wanti na dhibee kanarraa immoo kan guyyaa kanirraa kana distitti naqeen danfisa moo kamitti qoshashaa kanarraa baasa garuu jirtanitti nagaan jaalalli tokkummaa isinii baate faamilii keebii qorsaalee kan jirtu nagaa keessanii ani jira galata waaqayyoo isinis immoo baganaaf jiraatan faamilii koo kanan baay'ee jaalladhuu fi isin kabaju isin iyyuu ni beektanii haara isaatanii warri dhuftan hundumti keessan gara mana kanaatti gaafa dhuftan ol seenaa malee gad hin bahina as goraa malee achiin goriinaa isinitti habaru viidiyoo jaallattan laayikii akkasumallee gochuu subscribe gochuu miseessita yaada keessan hasaabas taa'ee keessan kawan sirriitti barreessuudhaan na waliin turaa isiniin jaa har akkana nama arrabsi naan jedha maal akka ta'e hin beeku eenyurraa dhukkee kaasuuf deemtaa kanaan hin jedhu an nama arrabsu hin beeku miidiyaa irrattis ba'ee sana kana hin beeku ni beektan hojii bakki namatti argamu uffata tokko isaarraa kunoo baakgiraawundii koo kanaadha fuuldurri koos kunoo wayyaa tokko isaarraa jechuudha gara wayyaa kana tokkosuutti otoo hin dhufiin dura hojiin hojjedhe wayii qaba hojii sanas isinitti agarsiisu kan maa'inni hin jettanii yeroo sana wanti yaadadhe waan seetan jalqaba gaafa biyyarraa dhufnu biyya arabaa gaafa deeman wanta har'atti fayyadaman uffatarraa kaasee ammoo wanta biraatti booddee ittiin fayyadamanii gara ispaalaatti yookaan gara qoshaashaatti darbanii kan biraa itti fayyadamu waan jedhu gurra nu buusanii sana gurraa qabna. As gaafa geenyu wanti biyyatti dhageenya dhufnee fi asitti argine duddaaf garaa abdii wal kenna. Isinii galee keessattuu nu warra shamarranii mi'a yaafaa akkasumallee kanneen biroo wanta shamarran ilaallatu keessattuu wanti sun immoo gatiin isaas biyya keessatti guddee waan ta'eef an akka kootti dhugaa natti fakkaatee ture yeroo sanatti jechuudha. Dhimma ji'a tokko bitachuudhaaf biyya keessatti abbaa jabaati abbaa cimeetu tokko lama qaba tokkoyyuu immoo kan hin qabne na jira dhugaa dubbannee bakka nutti dhiyeessu wayi garuu gaafa biyya arabaa kana dhufan isa sanallee dhufma ji'a sanallee guyyaa guyyaatti yookaan immoo isa kanarratti fayyadamtee boru baasii achi darbadhu jetteetu harasii bitti madaamiinii waan jedhamu dhageenya dhufnee as dhufnee akkuma isiniin jedhe dubbiin dubbii biraati amma kana unkaan ganaa nuuf wanta har'atti fayyadamne bor akka jijjiirannuuf nuu bituu miti ofii isaanii akkam akka ta'an mistiraa facciitii isaanii isinitti himuufi viidiyoo kana walumaa galasaatti oolmaa koo guyyaa irraa wajjin wal qabata waan ta'eefu har'a ganama kee wantaan godhe ergaan ijoollee mana barumsaa geessee deebi'ee achi deebi'ee mana qulqulleessee warra hojii deemanis ergaan hojiitti gaggeessee booda madamiin koo wantoota mana keessa barbaachisan suuqii deemtee bituus barbaaddu hin jaallattus isa kana deemee kan bitu yeroo hundumaa wanta mana keessa barbaachisu anaadha. Ani immoo kanan deemu diraayiverii yookaan shufeera qabdi waan ta'eef isa wajjinan deemee har'a bakka ani deemee bakka itti saamunaa wantoota akka kanfoortii akkasumallee kiisiis baalaa yookaan feestaalitti qoshaashaa gatamu kanneen akka buruushii fa'aa guutummaa guutuutti qulqullina wajjiniin kan wal qabatu bakka itti saamunaa kanneen akka sooftii fa'aa bitamu bakka kanaan dhufee jechuudha. Bakki kun moolii miti bakki kun kaalee jedhama. Moolirraa gatiin baay'ee guddiidha. As kanatti immoo diskaawuntii qaba. Waraqaa wayiitu jira. Waraqaa sana kutatanii kan isin ol seentan jechuudha. Bakka kanatti kunoo bakka kana seenee wantoota mana keessaa dhume hundumaa waraqaa irratti barreessuu kan bilbila koo irratti barreessee qabadheetiin inni amma gaarii irratti wanta ni fuudhisaatiin jedhu achi keessa naqachaa na dura deemaa jira jechuudha. Immoo isa viidiyoo waraabuun barbaanne as cinaatti meeshaan sana asirratti argitamu wantoonni mana saayinaa minaaminni kun asilii yookaan wuddii miti jechuudha. Orjinaalii mi waan hin taaneef yuuzingiidha. Miskiina warri jedhan jiru miti araboonni isaan asuma bitanii itti fayyadamu. Garuu araboonni immoo kana saamunaa fa'aa wanniin akkasii kana bitaniitu kan isaan itti fayyadamu malee qodaan asirratti argitan kun orjinaalii miti dafii kan tabalaashu yookaan immoo yuuzingii kan namni duraan itti fayyadamee gatii sana deebisanii haaresanii asitti gatii xiqqinaash yookaan diskaawuntii ta'een gurguruu jechuudhaan akkuma isiniin jedhee kan hin barbaadu feerii kan ittiin saayinaa miicamuudha kan shintibeetii diitoolii kilooriksii saamunaa garaagaraa kan ittiin manni qulqullaa'uu fi wayyaan miicamu waan akkasiiti. Kunis kan ammoo meeshaaleen elektiroonii ni jiru. Isaan kun akkuma isiniin jedhe yuuzingiidha malee aslii yookaan orjinaalii miti. Kun uffanni kan kaawwayyaan illee ni jira jechuudha. Kaawwayyaatiin tokko isaanii baay'ee xiqqoodha garuu too bitatanii shaantaa keessa kaawwatanii biyya keenya fuudhanii galanii kanaaf hin qaqqabee ilaaluu barbaade malee bituu hin barbaanne maaliif orjinaala waan hin taaneef dhimma ni deemeefis immoo isa
dhimma biraati waan ta'eefuu kunoo haala kanaan keessa deemee fattarshee wanta mana keessaa dhume yaadachaa kanan barreessee kanan barreesse namoo sammuu keessaa fudhachaa as kanatti tortoraa saamunaa xiraa kan ittiin isaan fidanii bittiin mataa nama dhukkubsan kanaan sana qulleessi sanaan kana qulqulleessi waan ta'edhamoo mana kana keessattan ofii koo waan natti tolu kanan bituu jechuudha. Kan kilooriksii malli kan mantaani baay'ee harka nama guggutu mataa nama dhukkubsu wayii madaamonni bitanii namatti kennan ni jiru. Isa kanarratti madaamiin koo galatoomtu waan akkasiin jiru anatu bita waan ta'eef immoo kan nu miidhu hin bitu. Yaa kunoo as kanatti saamunaallee kaasee akkasuma keessis baala isa guddaa gurraacha sana kaasee buruushii kaasee wantoota garaagaraa hundumaa guuttadhee jiraachuudha wanta na barbaachisu hundumaa guuteetiin. Baay'ee gara mana kootti deebi'uuf hin deemaa jira. Kunoo gaazii yookaan oveniin illee ni jira. Kunoo baalli yookaan qodaan garbajii illee ni jira. Bakka kun irra caalaa waan akkasii bakka itti gurguramu jechuudha. Amma kana fixee gara dhumaatti deemaa irras kan ammoo kaameraan illee ni jira argitanii. Maashaallah fixaxxeetti as taa'aa jirti. Namichatu hoteela seenaanii hoteelatti goommana kennanii fi goommana dhufee fi jedhan isuma manaan rakkisatu asirraa hidheemu maal jedhanii isa booda ergan gara manaatti deebi'ee kun akkuma argaartanii bakka kanatti jechuudha kan nama arrabsinaan jedha siniin jiru baasii warri ganaa biyyarraatii as dhufuu fi qophiirra jirtanii viidiyoo kana sheer godhaa biraannaa qaqqabsiisa wanti jiru akkanaatti madaamittis jireenyi qaadofte Habibti caammaan kuni kan ilma madaamii jechuudha. Ilmi madaamii poolisiidha. Poolisiin caammaa akka kanaa kana kaawwata. Sinigalee kana irratti fayyadamtan borittiin fayyadamtanii biyya alaa deemtan waan ta'edhame suni caammaa kana nama darbatu dhibe immoo darbachuu wallaale immoo qoshasha sanatti fudhachuu dide immoo maaliif hin darbatamne argitanii akkati tortorii qoshashee gimmitteedhee jiru kanarraa baay'ee sodaachisee jira. Waanuma irraa boonatti hin fakkaanne an akka karoora koo fakkan dura miicaa tureetti kilooriksii fi saamunaa walitti baxabbaxeen achi keessatti erga gadhiisee tureen miicaa ture jechuudha. Garuu dafee ariitiitiin an barbaada naan jedhe jenna. Akkuma ol fuudhee ol baay'attan fooqee irratti miicuu fi qulqulleessuuf jira. Rabbina gargaaree rumaa baay'eetii yaada baay'ee nama sodaachisa. Foolii isaanumaaf isheetu beeka. Sanuu maaskii afaanitti godhadhee dhufne nan irraan fadhe. Amma immoo fooqitti ol bu'ee fooqarraa gadi bu'ee sana fiduun natti fagaatee nallee sanafsiisee jira jechuudha. Kanaafuu madaamiin ofisheefuu caammaa miicisiistee sarraateenyaa qofforsiistee xaraqsiisteetu ijoollee isheetti guddifachaa jirta biifti. Wanti ati har'atti fayyadamtee borgattuu fi tokko hin jiru si galeeraa miti maquma biyya isaanii tolfachuuf jecha biyya alaa gaafa deemanii wanta har'atti fayyadaman boru ittiin fayyadamanii kan jedhu fidan yoo ta'e malee ana gammaatti hin argine. Keessattuu qimamoonni madaamii baay'een keessan anuma dabalatee baay'ee shawwadamtaniittu yeroo biyya jirru waan jedhamu suni dhugaa nutti fakkaachaa ture as gaafa geenyummaa wanta biraati haa ta'u malee hojjetanii waan hojjetanii dafqa ofiiti wanta nama barbaachisu argachuu bitachuun waan tokko waan ta'eef inni guddaan nama gammachiisuuf namatti tolu kaanuuf illee barumsa ta'u isa kanaa jechuudha. Kanaaf akkasitti abdattanii dhufiina informationii sin biraan qaqqabsiise sinin jaa. Kun egaa akkuma argaa jirtanii caammaa soofaa farrakaa maal gochuutti ni jira irraa naafaa jedheetuma caammichi bifti isaas immoo bifa badaa waan ta'eef xuriin qabatee gadhiisuu dide inni immoo ispoortii deemuu barbaada yookiin jiimii deemuun barbaada bakka bor har'a galgala miiccee bultee boriyoo na qaqqabe malee naan jedheetu hudhaaf abootti na qabee jira jechuudha. Kun waluma argitan kanaan irraa soofutti jira. Kiloorisiin baay'ee na fayyada. Inni kan biraan immoo buruushiin kun baay'ee na gargaaree jira jechuudha. Yeroo darbee caammaa miicaa ture akkasuma yeroo caammaa miicuu kan keessanii koomentii irratti barreessitanii ani yeroo caammaa miicinaan jedhanii maashinii keessa buuseeti maashinii keessatti miicaa irra jettanii tokkoffaa maashinii keessatti yaalee ture xurii sarraa bahuu didee zim jedhee maashinii keessa daddarbama malee inni kan biraan immoo fooqee irratti uffata miicaa waan ta'eef boroonichi keessa buuseeti keessatti miicuu sagaleen ni dhaga'ama. Dhagaa bilookeetti wayii fuutee maashinii keessa buustee moo maal godhaa jirtaa yoonaan jetti isinitti naa gaafatamtu. Wabii naa taatu maa wal qorra garuu gaayis kanaafuu harka yoo miicanatti tolanatti illee qoshaashaan isaallee sirriitti irraa bahee kan garaa naga'uuf na gammachiisu yoon harkaan miicee jechuudha. Kunu haaluma argaartan kanaan as cinaatti uffatallee miicaa jira uffata baay'isuudha waan ta'eef uffatallee haala kanaatiin miicaa jira isiniin jaa. Kanaafuu qimamoonni jabaadha
har'a jechuun bormiti guyyaan kaleessaas guyyaa biraa harrillee akkasuma borillee wanta biraa nu qabatee dhufa waan ta'eefu jabaadhaa hojii hojjedhaa isiniin jaa. Ani yeroo hundumaa gaafa hojii hojjedhu namni akka nama rarfatu akkanaaf jedhu akka nama rarsiifatu hin barbaadu. Jabaadhu siti xiqqaateyyuu hojjedhu gaafaxii nama naan jedhu sunatti tola waan ta'eef akkasiin jireenya biyya ormaa kanuma kana hojjennee kana uffannee kana nyaannee kanarra ciisnee kanarra deemnee jiraanne waan ta'edhu hin jiru. Isa sana keessa darbuudhaaf wanti nuti har'atti jirru kuni ka'umsa keenya ga'umsi keenya borii immoo kan biraati waan ta'eef jabaadhaa hojii hojjedhaa isiniin jaa. Ariifachaa jarjaraan dubbadhaanatti bilbilamaa jira waan ta'eef viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa dhumni isaa bareeda garuu guutummaa guutuutti qoshashaan sun irraa hin baane na didee hagan dandee akkuma argitan soofee daqiiqaa meeqarraatii soofee xiqqoorrumaa salphisee qalalirraa godhe malee akka yaadetti irraa hin baane. Yoo naqaxxees naqaxxa'u rakkoollee yoon uume sumatti naqaba inni gurbaan foolisiidha isiniin jedheera. Maalumaafuu akkasitti turteedhaati booda qubana qabaadha akka nan daganni isiniin jedha. Kunoo gaa oolmaan koo hojiin koo irraa kana fakkaataa akkuma jalqaba irratti isinitti himuu si yaadachiisuu yaalee mudannoon sunillee iddoo keenya mudatee baay'ee nu shawwattee biyya namaa haa ta'u malee asgawunis waan tokko asgaanis waan arganii qammasanii ilaaluus waan tokko kana jidduutti immoo maashiniin uffatamee dhaabbateera waan ta'eef jidduutti isa sana keessaa liinan baasa akkasuma jedhee fayyaan jiraannaanii dafaa qanaa gamas quruphi jechuudhaan uffatallee miicaa kunoo caammaallee miicee xumuree gara xumuraatti deemaa jira isiniin jedha. Video kanarratti yaada qabaattan sabasxaayitii keessan koomentii irratti barreessuudha. Yoo jaallattan akkasumallee gaaffii qabaattan gorsa qabaattan koomentii irratti na beeksisuu dandeessu. Inni kan biraan harki video kana laayikii godhee harkisaatiin wayyaa waan hawwee waan barbaade haa qabatu isiniin jedha. Video laayikii gochuun irraanfatina.